meetii maaliif bilbila hin kaasne? Ganama kaasee si bilbilaan ture bara. Maal taateeti? Jechuun bilbiltee turte yeroo kam? Maay nagar jechuudhaaf moo? Dhugaa rabbiin siin jedha hin agarree ture. Edaa bilbilli koo silent irra ture isaaf hin argin. Ifama lubbuu. Tole siif haa ta'u. Garuu maal taateeti fuulli kee sirrii miti? Maalan ta'eere? Lakkee homaan taane. Ati garuu nagumaan yeroo kana hundanaaf bilbiltee jechuun maal barbaaddeeti? Har'a garuu homaa sirrii hin jirtu. Maalumaafuu anillee waa'ee sagantaa sana akkaasuuf nuti barbaadde. Haasofne miti. Jechuun amma sirra deebi'anii haasa'ummaaf barbaachise. Micoonni da maal ta'aa jirta? Tasgabbaa'ii malee. Maalumaafuu amma galitti shaaworii fudhadhu. Innaa tasgabboofti waliin haasofna. Tole, siifan bilbila. Wanti uumame tokkummaa hin jiru. Isa moo yeroo dhiyootti ragoon kun oolu. Akkamitti akkana ta'a? Akkana ta'uu hin qabu. Maaliif dhaabbatta? Hin galtuu? Maaloo meetii? Nan dhibbisii wanni uumame natti himu. Homtuun uumamne. Ati deemi hawwii biratti na eegi. Ani nan dhufa. Maaltu uumamaatee jira? Hawwiin eessa jirti? Ati garuu nama abaarama akkamitti? Akkamitti akkana ta'a? Akkana ta'uu hin qabu ture. Maalan kun? Akkana ta'uu hin qabu. Ani kana siin jedhu. Naafin garuu nuti naaru miti. Jechuun akka asxufnu barin beeku. Aha. Ati itti himne moo? Eeyyeen itti himne. Ati itti himteerta moo? Eeyyeen. Itti himeen ture. Garuu Finfinnee hojii barbaachisaa wayitan qabaa. Dirqama achi deemuun qabaa naan jechaa ture natti fakkaate. Eeyyeen akkas jechaa ture. Baajaajii wayii gurgursiisuuf yaalan jiraa naan jedhee ture. Amma milkeef jechuudha. Akkasuma ta'uu didu. Hiriyaa keenya. Dallaalaa kan ila inni barnuunis gabaatti nu dhiyeessuu qofati isaaf. Maalidha inni ta'u? Maalidha? Qoosadha moo? Sanuummoo maaltu si kufalchiisa? Ofumaa dubbattee ofii kofaltaa? Maalidha moo? Maal naan jechuufi maalan godhe? Garuu innaa qoostu narraa fagaattee qoosuuf yaadu. Ati immoo rakkina guddaa qabda. Utaaltee. Tola. Amma sirra deebitee bara. Hiriyaa ko. Beektaa miti akkamitti akkas jaaladhu. Maalidha moo? Maal naan jechuufi? Takkaa qoosuuf hin yaalin. Ana barkan na ajaa'ibu iddoo si waliin deeme hundatti. Qoosaawwan kee harka jedhan kanaan kolfuuf hin yaalu. Dhukkubsataa boqoo na godhuuf. Maaloo hin qoosinii. Sittaafu hin qoosini. Aboo ati immoo waan hunda guddisuu jaalatta. Mee amma qoosaa nama jibbisiisu qooseen jira? Afgala.
ati barbaaddeetee miti sinu badda garuu har'a adaraa waaqa akka na salphis waa takka quusuuf iyyaadha. Tole akkuma ati jette amma kottu haaseen dhagee immoo beeki. Maali? Ila hiriyaa ko hamma makkan si jaalladhu beekta miti garuu adaraa waaqa akka dheengaddaa sanitti dogongortee uffata tokkoof qarshii 2,000 akka baaste san ammas irra deebitee balleessaa akkasii akka raawwan sitti himeen jira. Kan hin biraa immoo maallaqa kiisii kee keessa jiru hundumaa isaanaaf naa kenni. Maaliif? Dafi fidiin sin jedha. Ati maal qabda gooftaa ko? Haati fi abbaan kee baadiyyaadhaa kan si ergu ati kan si ergan sana hunduma isaa daaraa sitti godha. Amma fiti. Amma maallaqicha fiti. Abu'aatu amma qarshii 500 kennite siif kenna jettee haasoofi moo? Xal jettee uffi nyaate moo? Sirriitti of nyaadha malee. Baala seete moo kan bakka barbaade tarcaastu? Amma fidi. Dafi. Amma maaloo isa dhiisitti kottu haaseen taa'anii nu eegaa jiru bara. Kottu haaseen. Tole kottu haaseen. Omaa yaaddeen immoo qarshii homaatu hin baasu. Maal ani amala kee hin beeku seete moo? Timmaa maal jettee baaste? Ilaa beeki. Ani asiin mi'a wayii bitee dhufu. Seeni tona eegi. Akkas taanaan anis mana fincaanii seenee tan ba'a. Dafi deebi. Tole ammuman deebi'e baay'een tole. Dafi. Tole. Singaybo kolfaan ajjeesuuf barduga. Dhugaa garuu mucaa akka taasofteef kana laaluuf baay'ee jarjareera. Anumti illee amman argutti baay'ee ni muddame. Akkami garuu yommuu ilaaltu nama gaarii fakkaata. Eeyyee nama baay'ee ilaalcha gaarii qabudha. Jechuun anis baay'ee san beeku. Guyyaa 3 qofaa bilbilaan haasofne. Garuu maal sinin jedhu guyyoota 3 kana keessatti keessa isaa sirriitti bahee natti agarsiisedha. Beektaa ammaarraa nama kamiyyuu akka isaatti dhaga'ee hin beeku bata. Hawwi maalidha inni jijjiiramni maa hin jira? Dhiisibboo dhiirri hundumtu tokkodha. Dura amala isaanii bareechatanii seenaniiti laphee kee cabsan. Cabsanii duwwaa taasisanii kan deeman. Haadhatoo isaan yeroo tokko wanta barbaadan hanga argataniiti. Bareeddutoo lubbutoo si jaaladhee siif du'ee asiin bahee achiin seenee jecha addunyaa karaa ittiin baatu hin qabne keessa si awwaalanii kan deeman. Dhiira moo dhiira amanuun ibidda keessa seentee qaanqee taate akka baddeetti. Ati garuu nama akkamitti? Beektaa yeroo tokko jechuun natti dubbattu dhiira akkan jibbuu fi waan jaalala jedhamu kan iyyaannee na godhu. Dhugaa kootiin bira kenna. Dhiira moo? Ani kanan jedhu. Ati obboleessa hin qabdu? Eeyyeen dhugaadhas hin qabdu. Otoo qabaattee akkana hin jettu turte. Yoo dandeesse innaan nu bira jirtu wanta akkana hin jedhin. Dhugaan sin jedha firii keessan osoo hin argin du'aa waan jettu natti fakkaata. Jarana tasgabbaa malee laa. Agartanii miti hojii keenya. Wanti beekuu qabnu tokko namni kamiyyuu lafaa ka'ee jecha akkanaan dubbatu. Hubachuuf yaaltanii jirtu garuu maybe wanti nutti himin wanti irra ga'ee jiraachuu danda'a bara.
jechuun otoo hubachuuf yaallee gaariidha. Jira miti. Otoo hubachuuf yaallee gaariidha. Guyyuma tokkollee maaliif akka itti dubbattaa jennee gaafannee beeknaa? Hin beeknu bar maal taataniiti? Isalleen sirrii jettee hawwite. Gaafannee hin beeknu. Garuu maaltu irra gaheeti laata? Sababiin dhiiraa akkasitti jibbituuf Isa hundumti keenya yeroon isaa uumuu ga'uun beekna. Micayyoo abaaramtu san wajjiniin tureeyyuu isaaf hin bilbilan kaasi. Ati immoo abaaramtuu tan beektaa hawwiidha kaa? Tole. isallee dhugaa jettee hawwite. Dhufan hamma miira keessaa. Nagaadhamni. Ati garuu nagumaan kan badde. Maal qaba? Dhuguun gortee bilbila kootti irratti osoo bilbilte. Moo dirqama 994 ta'uun qaba? Ay mucannana baay'ee na kofalchiistaa bara. Wanumaaf wal barame hiriyaatoo baay'ee ishee jaalattuudha. Kennaa jedhamti. Beeku waan asii bareef gammade. Anis baay'een gammade. Tolaan jedhama. Waan asii baree fi gara jiruu keetii keessaa akkan seenu waan eeyyamteef baay'ee gammadeera. Baay'ee bareeda. Ati immoo eenyu kan sin jedhan baay'ee taphattaa? Barbaadallee miti. Akkanumatti gammachuun namaa waan na gammachiisuuf keessi koo taphachuu barbaada. Isaafi. Ati immoo eenyu kan sin jedhan? Maaliif ija ishee keessan seen ture? Ifama maal jettee? Maaliif ija ishee keessa hin seentun jedhe?
akkamitti akkana ta'a? Namicha nana kaasi. 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 Beektaa akka har'aatti gammadee hin beeku. Keessi koo gammachuun guutamee nan baha yommuu jedhu natti dhagahama. Tasgabbaa'e baasuuf hin muddamne. Gammachuu baay'eetu si hafa. Gammachuun kee yeroo si keessaa dhuka'ee bahu amma argita. Isa baasa akkas saree godhee akkana salphisetti amma garuu adaraa haadha kee dhiifama naaf godhii na dhiisii jedhee yommuu na kadhatu itti dhagahama. Na harka seenee waan boositti fakkaata. Amma yeroon isaa gaheera. Qabaa jedhin. Osoo namni tokko isinitti hin dhufin of eeggannoodhaan raawwadha. Beeki! Eeyyeen deemaati wanta narratti raawwate tokko sagatti isaa kennaafi. Akka saree na goote. Akkamitti waa ishee akka taatu? Har'a. Kana booda si arguun barbaada. Na fuulduraa deemi. Yommuu saree taatu ilaaluun barbaada. Beeki! Iriyaaqu baay'ee gaddeera.
Beekii amma isa dhiisi. Sissi mufachiise bara. Dhufaa jiru gara natti kottu. Eenyutu dhufa? Kottu siin jedha. Beekii maaloo dafi? Akkamitti baqachuu danda'an? Hin ta'u, baqachuu hin danda'an, hin ta'u. Akka baqatan immoo carraan kennuuf. Akkamitti akkana ta'a? Hin ta'u, akkana ta'uu hin danda'u, hin ta'u. Harkaa bahanii miti. Ati garuu nama akkamitti si jalaa bahuu danda'an? Akkamitti yeroo kanatti jalaa bahan? Battala kanatti akkamitti jalaa bahuu danda'a? Tola. Maalidha? Eenyudha isaan? Isaan re'oo jalaa miliqnaa sobne. Amma callise. Wayyo. Amma hawwiidhaan maal hin jedhan? Wayyo. Hawwii jette? Hawwii jette? Isa boodaa suufne. Amma tasgabbaa'e. Amma eessa deemee barbaadu? Eessa abbaa isaanii seenan sa'aatii kana keessatti? Eessattan argachuu danda'a?